Ashama arkafuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalaaf kabajaa bakka jirtan isaan qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya haala biyyattiin keenya keessa jirtu keessaa yaaddoo gurguddaa hedduutu deemamaa jira. Keessaayyuu dhiyeenya kana araara TPLF wajjin adeemsisuu kan jalqabe mootummaan kanumaan wal qabatee lolli cimaan waraana bilisummaa Oromooti irratti banameen magaalonni hedduun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala oolte. Kana qofaa miti mootummaan qaamolee nageenyaa hedduu fi iddoo adda addaatti diroonidhaan gara jabummaa cimaadhaan dabarsaa jira. Kana qofaa miti Jawaar Mohammad akkasuma Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni jajjaboon Oromoon qabdu biyyaa baqatan dubbiin jedhu miidiyaa hawaasaa kanarra deddeebi'aa jira. Egaan odeeffannoo qulqulluu gama keessatiin qulqulleeffannee qorannee dhiyaannee jirra. Jawaar dhugoo biyyaa bahee moo biyyaan baane akkasumas immoo Baqqalaa Garbaan lammummaa Ameerikaa fudhachuu isaa dhugaadha moo soba kan jedhu adda baafannee isiniif dhufneerra. Kanumaan wal qabatee magaalaa Finfinnee keessatti jeequmsi qaamolee garaagaraatiin ka'amaa jiru hedduudha. Keessaayyuu namoota mootummaa deeggaran irratti dhiibbaa ciccimaan magaalota Finfinnee keessatti deemsifamaa jira. Mansuur Jamaal guyyaa kaleessaa yoo argitan haleellaa cimaa yookaan booksii irratti godhameen kallattiidhaan tamsaasanuu dabarsaa ture kan haleellame jechuudha. Kanaafi kanneen isinii odeessaa hamma xumura qophii kiyyaatti na wajjin turaan affeerraa kooti. Egaan jalqabni oduu keenyaa maalidha? Biyyattiin maal keessa jirti? Waraanni bilisummaa Oromoo akkamiin waajjira poolisii akkasuma hospitaala dabalatee baankilee adda addaa to'annoo ofii jala oolchitechuun keessan shakkii uumuu mala. Garuu dhugaan jiru isa kana. Guyyaa dheengaddaa viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti argitan tokko yoo jiraate Jaalmarroo Dirribaan yeroo duushqaa yookaan dhukaasa gateettii irra baadhatanii dhukaasan guddaasan dhukaasutu mul'ate. Inni sun eessa dhaabbateeti kan jedhu akkuma isin argaa turtan sani magaalaa walakkaa dhaabbatee dhukaasa guddaa san fayyadamee dhukaasaa ture. Egaan keessaayyuu lixa Oromiyaa dabalatee akkasuma jiddugala naannawa Shawaa kanatti waraanni bilisummaa Oromoo guutumaan guututti magaalota hedduu to'annoo ofii jala oolchanii uummataaf tajaajila kennaa jiran jechuudha. Kanumaan wal qabatee diroonidhaan mootummaan akka magaalota poolisii fi makalaakayaan seenuu hin dandeenye waan hubateef uummata nagaa irratti rasaasa osoo hin taane diroonii fayyadamuudhaan misaa'ila wantoota adda addaa gurguddaa kanaan uummata nagaa gara nama 250 olii fixee jira dhiyeenyuma kanatti jechuudha. Egaan biyyattiin amma inumaayyuu isaa duraanii caalaa waraanni bilisummaa Oromoos humna cimaa waan godhateef humna lafootiin wajjin wal mormuu gatii hin dandeenyeef gara diroonititti jijjiirame. Dirooniin immoo waraana kallattiidhaan argachuu danda'a yoo jettan argachuu hin danda'u. Sababni isaa waraanni bilisummaa Oromoo socho'aadha. Yeroodhaa yerootti iddoodhaa iddootti socho'a. Uummanni garuu dhaabbataadha bakka itti socho'uu hin qabu. So akka kan ofii isaati waraana kana ari'atuu dadhabe uummanni yoo dhumate ofirraa ari'a waan jedhutti waan amaneef diroonii kana uummatatti gadhiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma uummanni naannoo tokko dhumee waraana bilisummaa Oromoo nurraa deemaa sun durumichisisa jechuu hin danda'u. Maaliif waraanni kun isaaniif jecha kan lubbuu aarsaa kaffalaa jiru. Kanumaan wal qabatee naannawa hedduutti shororkaan ka'aa jira wanni jedhamu odeeffama. Mee jeequmsa ka'e kanaan sodaan biyyattiin qabdu hoo maali? Hayyoonni kenna hoo kanarraa shakkii maal qabu kan jedhu jira. Amma TPLF yoo argitan araara isaanii eegalanii jiran. Haa eegalanii malee asii wal dhabdeen haala ajaa'ibaatitti deemaa jiran. Dabuub Afrikaatti yookaan Afrikaa kibbaatti gamtaa Awurooppaa dabalatee gamtaalee Afrikaa fi dhaabbanni hedduu jaarsummaa ta'aa jira. Jaarsummaa kana haa ta'aa jiraniyyuu malee waraanni jidduu isaaniitti hin dhaabanne. Mee kanaan wal qabatee tasgabbiin biyyattii dhabamuurraa Jawaar fa'aa akkamiin baqachuu danda'an yookaan Baqqalaan fa'aa kan jedhu miidiyaa hawaasaatti irra haala ajaa'ibaatiin deema. Dhugaan jiru isa kanaan dhageeffadha. Biyyattiin jeequmsa barbaadde qabaattee qabaachuu baattee qaamni amma baqate jettanii haasoftan qaamni ABO yookaan immootu KFO jechuu kiyya kallattiidhaan kan isa ilaallatu dhimma akkuma isin beektan qabsoon karaa Oromoo karaa lamaan deemti. Karaa nagaatii fi karaa hidhannootiin. Qabsoon karaa hidhannootiin amma deemamaa jiru kun hidhata Jawaar fa'aa hojii qabaa jettan hidhata tokko hin qabu. Jawaar fa'aa qabsoo mataa ofii danda'e akka itti fakkaatetti hojjechaa jiran. Warri hidhatellee akka danda'anitti hojjechaa jiran. So Jawaar fa'aa hidhatuun isaanii
magaalota hedduu qabachuun isaanii maaliif isaan baqachiisa jettanii yaaduu dandeessan. Kuni gonkumaa wal hin qabatu jechuudha. Wanti Jawaar fa'aa gochaa jira waan biraa, wanti Woboon gochaa jiru waan biraa. Kanaaf Jawaar Muhammad baqate jedhee hololli kan deemamaa jiru harka dhibba keessaa dhibba soba guddaadha. Jawaar biyya abbaa isaa keessa jira, Finfinnee keessa jira. Akkuma nama kamiitu hojii dhaabaa isaa hojjechaa, hojii hawaasaa hojjechaa jira. Yaa haali siyaasa biyyattii amma keessaayyuu harka mootummaatiin waan dhuunfatameef ammatti Jawaar waan calliseef isaaf rabbitu beekaa inni akkuma beekamu biyya jira. Baqqalaan Garbaanoo akkamitti paaspoortii biyya Ameerikaa fudhatee Itoophiyaa gatee maali ani hololli deemamaa jiru. Kijiba rabbii hin jaalanne. Baqqalaan Garbaan keessaayyuu sirna galatoonfannaa jedhanii Awurooppaa fi Ameerikaa keessa yeroo deemaa turan sanitti Ameerikaa ture. So amma inni Ameerikaa kan itti hafeef sababa galateeffannaa saniif deemee achumaan boqonnaa irra jiraa jechuudha. Namni kun nama umrii isaa guutuu akkuma isin beektan hawaasa kanaaf jedhee mana hidhaa keessatti dabarse. Boqonnaa tokko boqonnaa sammuu argatee hin beeku. So ummanni keenya Oromoon Ameerikaa boqochiisuudhaaf Ameerikatti deddeebisanii olii gadiin deemaa jiran malee wanti inni paaspoortii baafatee baqatee jedhamu holola hayyoota keenya irratti oofamee haamilee cabsuuf taasifameedha. Hojiin gama hundaan hojjetamaa jiru itti fufee jira. Biyya keessaas biyya alaas gaafa taa'e Oromoon inuma qabsaa. So hin baqanne jechuu barbaadeeti. Kanaaf haalli jiru isa kana, dhugaan jirullee isa kana jechuudha. Kaleessa Finfinnee keessatti Mansuur Jamaal eenyutu dhahe qaama mootummaa qaama hidhateellee namni jedhu hin jira. Obboleessa kiyya na dhagaye. Mansuur dhaamuu isaatti hin ganda. Haa ta'uti qaamni woboo ati jettu kuni wobootu dhahe jedhanii odeessanii beekte. Woboon ati jettu nama booskini miti kan ta'u. Nama barbaadu kallattiidhaan balleessuu danda'a. Nama osoo hin taane inni kan barbaadu mootummaadha. Mootummaayyuu akka dhuunfaa isaatiitti osoo hin taane kan inni barbaadu sirni kun sirna biyyattii teenya hoogganu miti, sirna cunqursaadha, sirna abbaa irreeti, kana buusuu danda'u qabna kan jedhurraa waraana oofa malee akka isin odeessitan kallattiidhaan nama dhuunfatira xiyyeeffatee wanti inni nama yoo akkas taate hundi keenya fakkeenyaaf woboodha. Kaafaa'oodhas woboodhas maaliif dhiigni ilma Oromoo namni Oromoodhaaf quuqama qabu nama jiddu jara kana lamaan ni jaalataan ni kabajan. Sababni isaa kaayyoo isaa Oromoo bilisoomsuudha waan ta'eef. Suni galee. Kanaaf qaama hidhatee maali wanni jedhu jiru durriyyeen quuftetanii Mansuuriin booksii galtee fi Mansuuriin illee akkuma nama kamiituttu miskiina haa ta'uti mootu deeggartuu mootummaa waan ta'eef warri mormituu hedduu hin fedhu. Haalli jiru kana. Amma wanti sodaachisaan maali jara keenya dhugaa waliif himna. Waraanni bilisummaa Oromoo akka durii yaannu san irraa baay'ee ol fagaatee jira. Galiin inni guyyarraa keessaayyuu qaama mootummaa irraa meeshaalee waraanaa kan inni fudhataa jiru kan isin yaaddan sanaa oli. Waraanni bilisummaa Oromoo dhuguma rabbiititti isa jettee osoo hin taane Raashiyaa yoo jettee hin dandeessa. Gama isin argitan maraan baay'izawee yuutuubiin keenya dhukaasa adda addaa wantoota adda addaa seera daangaa isaanii waan qabuuf malee dinqii jettan. Haala woboon keessa jiru gaafa laalte woboodhan jettu. Kun makkalaakayaa biyyattii Itoophiyaa jetteetiin yaadda. Makkalaakayaadha waan bira jettaa waraana bilisummaa Oromootiin immoo makkalaakayaa jechuu dandeessa. Maaliif meeshaan isaa guutuu, humni isaa guutuu, magaalaa guutuu baay'ina namaa caalaa baay'ina wobootu caala. Si ajaa'iba. Maaliif hawaasni akka jiruun wobootti saabbatee jira jechuudha. Kanaaf dhiyeenyatti siqamaa jira. Isa dur wayyaanee wajjin jedhame san osoo hin taane kophaa isaa of danda'ee naannolee hedduu dhuunfatee jira. Amma akka durii sanii miti. Woboon godina Arsii keessa jira, Harargee keessa jira, Baalee, Shawaa, Wallagga, Amboo, bakki hin jirre hin jiru hanga Boorana, Jimma, Abbaa Jifaar, Iluu, Abbaa Boor, argite? Walloo, bakki naannoo Oromiyaa keessa woboon hin jirre hin jiru. Akka dursanii miti. Guutuu hidhatee jira. Hundi isaanii immoo hooggansa mataa ofii qaban. Hooggansi waliigalaa Jaalmarroo Dirribaa ta'uu jechuudha. Jaalmarroo mataa isaatiin ajaja dabarsuu qofa osoo hin taane hidhatee dhukaasaa jira. Kana ija keenyaan argaa jirra viidiyoo marsaa hawaasaa irratti. Kanaaf mootummaan tun baay'ee woboo caalaa TPLF caalaa akka woboo sodaattura deddeebiin dubbatte. Sababni isaa woboon eenyummaa isaan beekamuu jedhan. Hawaasni mataan isaa woboodhaa jedhan. Nama kam baasnee kam akka dhiisnu woboon baduu hin danda'u jedhanii amma dura gurra keessanii hin dhageessan. Wanni baduu hin dandeenyeef namumatu woboodhaa namni hundi.
So haalli jiru baay'ee cimaadha. Mee odeeffannoo ajaa'ibsiisoo kan kallattiidhaan nu bira ga'e yoo nu biraan ga'an isiniif dabarsinaa. Dhiyeenya kanatti raajii woboon hojjetu takka takkaan isinii fida. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Turtii gaarii naaf qabaadhaa isin jaalladhaa isin kabajaa. Nagaatti.